harmee teenya rabbiin gartee dhugaatee sana habaasu irrifatina abshir isinin jechuu barbaada isin wafaana jira ammallee ani asirratti nama hunda dhaba malee ana geessa dhumaa kiyyaan dhiisu haa geessa dhumaa kiyyaan okkoo bar daba narra idalagi daba biizinasa keessatti Dubaay kana keessatti mallaqa yeroo takka 100 diraama 50 oofaa ture Usmaan azala jira kun Usmaan diisis ke jedhu Usmaan diisis waan ragaa qabu malee dubbadhu takka gurbaan so shilingii takka na dogongoreen beeku shilingii takka haa ulfaatu haa galatoom bakka hundatti namoonni mallaqa irraan oofu namoota taammaanyiidha si galee namoota kabajamoodha jechuudha Saafina kami Suudi taa'ee Dubaayitti mallaqa sochoosaa Saafina kamitti Suudi taa'ee gara gartee Kuwaitii fi Qaatariin keessatti nama hojjeta nama gaarii yoo qabaatte rakkoon hin jiru kanaaf rabbi haqatee sana baasuu isinin jechuu barbaada homaa miti haqi isa dhumaa anan mallee yeroo isii walitti ergannu oofeetumaan dubbii kanatti naqaan haadha faatee homa kanaan mataa wareersaa gaggaafa isiin biloogna gootee na balleessitutti bas bakka biloog ta'ee waan fedhataa malee walitti dhufnaan homa kana haasa'an Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Doctor wa alaikum assalam maawwate qabadu nama si dura jira amma giiftii oorotun qaata dhufte bakka adabummaan teettee nu eeggachuu jirti carraan kanama biraati dubbadhu giiftii baay'ee quuqama qabda harmee teennaaf yeroo hedduu nama harmee teenna sappoorti godhu nama yaada waa hundaan duubarra jiru yaada keetis ni hubadhaa qanii harmee kanaaf dubbannu yeroo hundaa hin dhufta waan ta'eef carraa sii kenneera yoo rafuu baatte giiftii rafta irti yaa jamaatal kheer namni biraa garbachuuf baay'ee nama aarsa taa'innatiin namni eessattuu haadha ofiin kabaja haadha kee yoo kabajja haadha ormaas hin kabajja haadha kin kabajne taanaan immoo haadha ormaas hin kabajju waan ta'eef baay'ee rakkoodha saafii koo amma danda'amaa ta'e aadumti faatee itti adeemtu dadhabaa ta'e immoo uummanni Oromoo wanta kana buusee kaffaluu fi anillee kanan dhufee fi birrii kan namaas kan nyaate jira kan waaf jedheen dhufee rakkoon qabu yoo sitti manaa jiraatanis birrii 395 yaa ta'u. Nama si nyaate jira? Lakki isumatu nama nyaatee jira kiyyaadhumatu. Mee dura tana jalaa finna koo dura tana jalaa finna gaafa dubbinoo natti baay'atte naan ta'uun. Kan waaf hojjetu. Naan ta'u mee dura dubbi mataan sila kiyyamatti maa kennanii birrii gaa isan hunda gongore garuu nama dogongorsaa gurbaan isiin rallaaluun. Wallahi gurbaan abeet an takkaa dogongoreen beeku badu. Laa ilaaha an bartiyya namatti dabarsa malee tana mana hin tartu. Wallahi billahi. Mee warra kaastamaroota kiyyaa kana amma tokkokkii isaanii wayyaa fi jira hin dhufanii hin argamana nama tokkotti warra waan irraa ergatan kan hin dhufan mana tokko hin argan. Guyyaa tokko tiyya itti dabarsa malee guyyaa tokko ta'e isaa inni sinaftu akkam ani bu'aan allaalu birrii 50 san argachuu qofaan wanni an nama jallaalu 50 tiyya osoo asiin namuranii gad hin dhiisu sanuma qofa malee waan biraarratti birrii namaa kana of biratti hambisee irraas qoccolu achi godhuun barbaadu anamma ammaa tana kunoo firri haadha faate ana biraa birrii qaba ujoolleen sadi firrummaa warra haadha faate warabbal kaaba firrummaa warra haadha faate qulqulluun maal jettaan firrummaa warra haadha faate qulqulluun mucaan sun 50 wayi galteerti ana bira kaayatti maallaqa ana soo daba dalaguu barbaademu daba dalaguun fedhu malee nama jecha nama tokko miidhuun barbaadu malee waan fedhe godhuu danda'an nama hojii hojjetu waan ta'eef namni hojii dalagu namaaf nama miidhu jedheeti malee ani waa baay'ee na harka jira jechuun namaaf nama miidhan namni tokko badii dalageeffati kaastamara kee keessaa nama miidhuun qabdu yoo dandeette waan sana ga dandeette dhiibuudha malee nama miidhuun qabdu jechaaf malee wal miidhuun ukkoo easy dha kiyyaa miidhuun jechuun bira gabaabaadhaan
kiyyaan ikkoo nama siistema beeku miti bar kiyyaan akkuma dhalatetti jira siistema wayiin beeku amma namni anaa waan beeku jedhaa miti ani bofaan namni hin beeku malee bofaan asumaanuu hubadha wannan hin beeyne hin jiru siistemaalee ittiin dalagatan kana waa'ee bizinesaa kana itti areeda baasee isa dhugaa rabbii itti areeda takka jedhee biyya kanatti areeda ufitti baasee akkana mullaachiin giddiin isa dhugaa rabbii kana sirritti beekan akkitti mallayni dhuftuu fi akkitti mallayni nama harkaa baddus yoo rabbi nama harkatti balleessite hin baddi jechuudha. Garuu haala amma kiyyaan ittiin deemu kun na harka jirti hin galchu jechuun koo uummanni Oromoo argu jira bara. Uf cabse malee nama hin cabsine. Uf cabse. Akkamitti bizinesa hawwii keessa gala kiyyaan fakkeenya. Anamma dubartiin feete birrii miliyoona 2 naa kenni yoo jedhee ittiin dalagaa naa kenniti. Maaliif amanamummaa qaba gaa. Fudhachuu danda'a liqii jechuun bakka barbaade seenee amma itti jame taanaan mana barbaade seenee eebbin amma kun fakkeenya isinii fudhaa iluu yoo fudhattan iluu ani iluu miliyoona 3 yoo kenni jedhee ittiin dalagaa naa kenna. Asli yoo fudhattan naa kenna waan qaburraa. Kanaaf ummata Oromoo duratti uf cabsuun gaarii miti. Ummanni Oromoo kun ijji ummata Oromoo kun nama balleessa. Narra jira hin kennu jechuun koo gaarii mi bar. Bora akkamitti dalagataa? Bora akkamitti nama keessa gabbee jiraataa? Tamam jiruma dayfaa kanaan jiraatamoo mana taa'ee herreegaan jiraataa? Yeroo amma herreegaan jiraataa jira ilmi namaa. Herreegaan jiruu isaa keessatti nuti bar misaa birrii meeqaan nyaanna iraata meeqaan nyaanna ganama subii meeqaan nyaanna jennee irreeyna bara maal taatan arra meeq arganne jennee irreeyna bara akkasii waa nyaadha malee aniin isin akkanatti addaan deema jettan kun kubsii birrii takkaa nyaadhaan kubsii birrii jaha nyaadhee bulaa jechuudha rabbii natti ergaa fuudhii nyaadhee bulaan eenyu nuyyuu na beekaan Rabbiin tana keessa nu hajijjiru haadha manaa nutti nu fide akka haga manaa nyaannutti birri matakkaa lamaan shaayii dhuunee jiraannaa jechuudha. Rakkoo miti. Deeyinii namaa nyaachuurra deeyinii namaa ofitti dabarsurra birri takkaa lama waan argattu keessaa isimaan shaayii kubsii goyduu nyaachuu si wayyaa jechuudha. Itti fufi doktor dhiifama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam. ما شاء الله ربي سر عدالته ولادي يدو أنا ماركس تلي وسجل الفن بيتا نما كبجلي يدو قال دومي هالتين تنا تلقى بقى فواني كون قد بورا دبتات الربيتا تكارو كوان كبدان قوي هسي اللي نقل شادات ريكاني مثلا مرمات ريقافة سنجار سما كني تنو إسين اللي جدي دراني مجايون إسين أما ناني بريكما ترباتا مانا مانياتي بريكان اللي أكنياتو بيك كمان وني تبيكو قبل Aboo bara ati faateetu jetteerti amma beeyta. Yaa aboo bara nallee gurbaan nutti beeki akka waa qabu siirii ho'ii qabana fakkaate sii galee. Kunoo nama heddurraa guureen gartu. Bar waa nama fakkeessaa sii galee waa nama fakkeessaa beeki. An takkaa nyaatameen beeku laa. Naafiin keessaanillee hosaappiinillee ol dubbisnee nama Aboo warri beekkatee siin jedha warri beekkateera warraanaaf ni bara. Ila. Ani warra rakkaa yoo ammaa sii galee. Haadha Useeniin beeytaa mana haadha Useenitti kee dubbiin hin jalqaba. Eegas natti himattee hosaappiin dubbisee namni hin jira biiroon natsaa si'achiis biyyarraa si dabarsu hin jira. Maallaqa 70 nyaatamte tana dhiisinu uusii qarqaara wallaahi walitti si buufna hin gargaarra dhiisii bakka birri xiqqoo nyaatamte jedheeni eshi jettee siilleen bakka nama naa barbaade jettee eshi jennee hosaappiin ragaa muluu birri nyaatamtellee na ergattee tana yoo rabbi irraa sii fuudhe akka irraa sii fuudhan hin goona jenneeni ani kaanii ati jidduun dhuftee jaarsummaa qabdee saafi yeroo tokko nama araarsuuf jidduu namaa seenee jaarsillee hin arrafamaa hin tumamaa waa hedduu jira jaarsummaa keessa haa ta'u garuu atinillee keeyrimaa fi nama birrii 70 miti barnoota isin haa ta'u wanni kun obboleewwan kiyya namni birrii 5,000 sirraa fuudhee bilooksi godhe maallaqa biraatiin waan naa fixe jettanii birrii teessan ittiin kennina dhugaasni jedhaan namni takka bilooksi godhe taanaan namni kun nabsee tante si baasee beeki
maallaqa irraa fuudhee haadha isaati hadha obboleettii isaati. Naafii jirtaa? Kanaafi maallaqa irraa fuudhee namni bilookii isii godhe jechuun har'aati ta'e mana arabaa keessa bu'aa dhatte araba saniin wal dhabdee wallahi hedduu qalbiin nama cabaa obboleewwan kiyya waan akkanaa har'aa fagaadhaa jechuun Ati barbaada faatee waan gabaabaa. jette dhageettee akkamitti saafiin na osoo nan gaafatin birrii kana kenna jettee bara akka inni badaa ta'e sumarraa hubadhaas. Akka inni Haati badaa faatellee ta'e yeroo ammaa nama waggaa 18 isa dargaggeessa waggaa 18 oliitii miti. Daa'ima waggaa 10 12 warruu ergachuu dadhabe maal dhimma abbaa tokkoo keessa seenuu hin dandeettu maaliif isiin hin mari'atu waan ta'eef isiillee gara tokko dhugaa jettee ati odoo gaafatte walitti ergatte lakkoofsa qabdaatis osoo gaafatte namni kun nama akkamii jetteeni reyaala birrii 70 nyaatee eegasii bilookii godhe foormishiin namni baay'ee amma kun horiisiitii ergaa jiran irratti obboleessa kiyya kabiraatu himataa jira garuu tunuu jalaa dhumtu kabiraatis seenuuf nama tana fixetu biraa fixa. Ani yoo na fakkaatu wallahi odoo gargaaramtee isiin namni gargaaruu ni haga danda'amteeni bira dhaabatanii malee ni ulfaata saafii kiyyaatiin wallahi waan balleessite si qabduu galatoomii haganaa isii kabajjee osseesiftee qanii sanillee jaarsummaa qabu sani balleessitan malee onni isin balleessitan waan hundaafuu rabbi haa laaffisu hookaa baasanii dhaqee akkasitti isinirraa nyaate birrii. Homaa isaan gootu garuu dhiisaa. Wallaahi namni haqa namaa nyaatu hin milkaa'u. Keessattuu namni fuuraa dubartii mana madaamii dalagdee halkanii guyyaa gubattee isii imimmaan xaragaa fudhatte nyaata inuma nyaatameennu. Waa hedduu badee ammanni. Maal kolfita wallaahi siifuun kolfita. Wallaahi namni birrii dubartii nyaate innuu nyaatame. Tokkoffaa imimmaan boo'aa isiin fayyaan qabdu dhiiga akkanatti tufaa mana namaa dalagdi wallaahi haadhatti ta'inatu jechuudha. Wallahi osoo waa rakkoo isii keessaa hubattani. Wallahi birrii 200 fi meeqa isiin nyaatamte kanaa miti osoo danda'amee Oromoon muluun bira dhaabatee waan isiin barbaaddu godhanii fi biyya isiitti galti anatti tola obboleewwan kiyya. Wallahi namni tokkochi 5,500 2,200 yoo darbeef isii waa taati waan ta'eef qarqaaraani wallahi gisee hunda waama kana haasaa oolullee faayidaan qabu qarqaaraani. ani inni guddaan jechuudha wanni beekamuu qabu amma booda waan namaa keessan garoon. Namni tokko Namni gowwaa siin jedhaa miti gowwaan isaanii wallahi hedduu miskiinaa. Habiibti warra waan dhiisi warri gowwaanaan jedhu hundi koo harka. Warra harka rabbii jiru waanaan jedha. Annama deeyni namaafis yoo narra baddasi hin amana malee waan tokko wakkaddoon. Waan tokko booda illee qabattee wakkaddu waan filannaa jenni. Lakki ati gargaarsisi jedhe amma gargaaranii ati maana asiliillee dhaxxaati minna haa gargaaramtu wallahi haa gargaaranii baay'ee tokko rakkina qabanii wallahi iddoo tokko cinqamaaranii. Bara hati faatee saafiin abaasantii osoo beeytu kan inni nyaatee si galee. Hin beeyti Dhaga'ee beeyi. jira dhiyoo dhaggeen qabatanii ennoo asii hojjeta isin Asilillee saafii badii qabaa jettee naati faatee wanni isin hubachuu qabdan. dhaga'ee Saafii ani wanni dhiyoo badii qabu isin gaddatan agisee ati akkuma. asii abaaboo darbitu jala jira argeera waan isin jettuun dhaga'e. Aboo yeroo san ol nan baasin malee akkamitti badii qabaan. Anuu maa ergatu didde saafii odoo ergatee akkamitti badii qabaatti inni araarsuu fi inni ajandaa kana qabbaneessuu fi suuraa isaa garaagaraa namni gaabbuun maxxansee walii ga'a ofaan ture namni suuraa isaa maxxansaa ture haati Useen illee. Yaa habiibti anatu dhugaa akka amma booda nuun deebi'u itti. Osoo takkitti matana keessaa ba'e amma. Torbaatamaa isa Amma waliin. booda Badii maalii qabda? Ati dhugaa dubbatuun badii qabdaa saafi dooktoriin tun hin jirti. Maali beeyta lamaan midhageeffadhu. Aniin Ila dubartii gaafa dooktoriin jirtaami gaafa mana Huseeniititti hin yaadattase gaafa haati Huseenii na ragataa turte Daadhimaa tokko. qabu santu badii. Injiraan. Saafii dhageeffadhu mee? Saafii dhageeffadhu. Tokko faasillee rakkoo qabda dhageeffadhu saafii. Guyyaa jalqaba haati Huseen mucaa san suuraa keettee dubbattu dooktoriin hin jirti. Ani miidiyaa kanallee baay'een hordofu. Maal jedhe dooktoraan gaabsan? Haati faatee nama guddoo nama kabaja qabdu. Hin gaafanne. Suuraa maxxansitee siin jennaani dhiisaa jette ati. Namni kun nama namaaf qabu. Hin gaafadha. Haadha faatee gaafannaatiiti qoyaa jenneen gaafanne. Deebii irraa dhabne.
argitee saafi. Jalqabumallee nullee gaafanneerra. Amma marti isaatu achi bahee uf dhidhiibee zarii ebelu maalii jedhanii amma asitti miskiina tanaadhattii tana boochisan. Hundi siituu akka taatee baattee hin beekne. Mee haatummaan faaxeetu an dadhabe humna kootii ol ta'e haatituun gargaaramuu qabdii. Anillee waan kana qaba waan kanarra gargaara hojjette nullee ma gargaara jedhe. Sagalee iyyoo taatee fi iyyoo obboleessa kiyyan gargaara namni Oromoo. Yoo haadhattii tana oduu sagalee illee Yalla taate. orbaadha rafuu ida ishee maan. Ati rafisaa fi ati ga'oo gargaaru feetan wallaahi isii tanamma namni baay'ee itti shaqqalata beeta fooloo ittiin guurataara malee namni si fayyadaara hin jiru wallaahi naafi. Namni fooloo Ani saafi waa tokko si gaafadhu. Namni fooloo armee naan barbaadu Siimiti saafi siimiti. mee waan isin amma mee akka roobatti waan ta'e tokko mee qoyaa rabbi furmaatee fidaati mee du'aa goona. Saafi hangaafuma tokko si gaafadhu. Naa gaafii tokko mana hin gaafatin anatti hin baay'isina. Rafu edha. Hai waan kanaan durallee waa si gaafadhee ture.